taane dhaabbanneetu ulfina sagalee waaqayyoof ija keenya foonii olirra buufannee sajiraataa dubbii waaqayyoo dhaga'utti waan adeemnuuf waaqayyoon kadhannee dubbii waaqayyoo dhageenya. Gaafati Edomii kaatee Se'eer keessa dabarte duumessonni bokkaadon cabsan jedhamee caafamee jira. Yammuuti ulfina keen kaatu qilleensatu bishaan ta'a, gaaratu dachaa ta'a, galaanatu lafa onaa ta'a, kattaatu birqaa dhoosa, harreetu raajii dibbata, qorruutu foonira, du'aatu kee dhaabbata. Sagaleen kee jiraachisa, sagaleen kee hinuuma, sagaleen kee ajjeesa, sagaleen kee kaasa, sagaleen kee kosii keessaa kaasa, sagaleen kee teessoorraa gabbuusa. Ati humna qabeessa, ati aangoo qabeessa, ati ulfina qabeessa. Si galateeffanna, si jajanna, ulfina si ilaanna, oloon si qabna, si eebbifna, si dinqifanna. Kan akka kee waaqayyootu hin jiru. Bara baraan galatoomi, mootii ulfinaa galatoomi, abbaa jaalalaa galatoomi, gargaaraa dadhabootaa galatoomi, fira hiyyeessotaa galatoomi, michuu dadhabootaa galatoomi, gargaaraa warra dhukkubsatanii galatoomi, gargaaraa warra fira dhabanii galatoomi, gargaaraa warra qofaa ta'anii galatoomi, gargaaraa warra beela'anii galatoomi, firmataa dadhabootaa galatoomi, fayyisaa cubbamootaa galatoomi, oolchaa gadadamtootaa galatoomi, bara baraan si'aa galato, oolleerraa galatoomi, dabarreerraa galatoomi. Harka keen dabarre, humna kee humna nuuf ta'e, sagalee kee karaa nuu ta'e, dubbii kee danqaraan cabee dabarre, sagalee kee yaari konkubee dabarre, jecha kee jawwee gorraamee dabarre. Inni du'a keenya eegu du'eera, inni nu nyaachuuf jedhe nyaatameera, inni nu ari'atu gufeera, inni billaa baati qalameera, inni eeboo darbatu lafa dha'eera, Saa'ol lafa dha'eera, Gooliyaan lafa dha'eera. Dabarreerra, dabarreerra, inni Heroodis du'eera, aangoon xibaartuu du'eera, humni jawwichaa gubateera, humni moortuu gubateera. Dabarreerra, du'i hafee dabarreerra, salphinni hafee dabarreerra, wawwaachuun hafee dabarreerra. Jijjiraaf jiraanne, gati olmaa kee binnee dhumne, gaarummaa kee nurra jira, dadhabbii kee nurra jira, olmaa kee nurra jira, gargaarsa kee nurra jira. Ilma waaqayyoo si haa galatu, bara baraan ulfaatu. Ganama kana kan kaleessaaf kaleessaan achi labsi hedduun labsiin shaarame, murtoo hedduun murtoon diigame. Nu oomoo ichaan dabarreerra, kiyyichin caccabe nu hin dabarre, boollichin duude nu hin dabarre, dukkanni waraaname nu hin dabarre, finyoon du'aa hincite nu hin dabarre, qaxaroo salphinaan fashalaa'e nu hin dabarre. Diinni keenya gaddatti galeera, inni gadda nuu qopheesse gaddatti galeera, inni ajandaa qopheesse ajandaa sanaan kufeera. Nu si galateeffachaa jirra, mana keenya galatatu jira, gola keenya ilillee jira. Ulfinni siif haa ta'u. Gidduu keenya walga'ii kana situ geggeessa, walga'ii kana keessa situ jira, qulqulloota kana gidduu sit jira. Amma hafuurri hamaan taa'uu hin jalqabin, boqochuu hin danda'in, aara galfachuu hin danda'in. Goolamuu haa jalqabu, nyaatamuu haa jalqabu, dhiphachuu haa jalqabu. Teessumni irra teenyu seexanaa abidda ta'ee haa gubu, xinqolaa budaa toshitu xibaartu abidda ta'ee haa gubu. Dhaloonni kun ammaa kaasee ba'aa fidee dhufe birraa dhabe, dhiiga isaanii keessaa dhukkubaa dhaban, sammuu isaanii keessaa yaaddootti qadiyaa dhaban. Tasgabbiif nagaa guutuun isaaniif haa ta'u. Yeroo hafe nu eebbis. Jiraataa ilma kee Yesuusin. Ameen. Tole
sagalee waaqayyoo keessaa Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 16-21 dubbisaa. Ergaa Tasalonqee Phaawulos warra Tasalonqee barreessu isa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16-21. Yeroo hundumaa gammada kadhata keessanittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Waan hundumaatti waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessaniin fedha. Hafuura qulqulluun ukkaamsinaa. Wanta waaqayyo namatti mul'isee himsiisu hin tuffatinaa. Garuu waan hundumaa qora. Isa gaarii jabeessaa qabadhaa. Ameen. Abdii gooftaan kennetti jabaachuu waan jedhirrattan dubbadhaa. Abdii gooftaan kennetti jabaachuu. Kutaa kana keessatti Phaawulostuu warra Tasalonqeef ergaa kana barreessaa. Tasalonqeen ergaan Tasalonqee tokkoffaaf lammaffaa qaba. Kanan dubbise isa duraa Tasalonqee 5:16-21tti deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif qophaa'uudha. Boqonnaan 5 kun jalqaba isaatii kaastanii olaaltan Kiristoos Iyesuus deebi'ee akka dhufu qophaa'uudha. Kutaa nama dubbise irratti immoo abdii dhufaatii Kiristoosii fi namni of qopheessu yookaan Kiristoos deebi'ee waan dhufuuf isatti abdii guutuu qabaachuu isa kana ibsa. Tasalonqee kan barreesse ergaa Tasalonqee akkuma an ibsuu yaade Phaawulostu barreesse. Phaawulos ergaawwan garaagaraa barreesseera. Ergaa baay'eedha macaafa qulqulluu kana keessaa kan inni barreessu. Ergaawwan kana gaafa barreessu yeroo garaagaraatti iddoo garaagaraatti gaafa waldaa kiristaanaa hundeessu dhaqee achi taa'ee yeroo dheeraa keessa bubbulee hawaasa sana gidduutti waa'ee dhugaa mootummaa waaqayyoo yeroo labsuu agarra. Gara Tasalonqee kanatti Phaawulos wangeela yeroo fidu garuu challenging akka isa mudate yookaan Tasalonqee kanaan ergaatti hin ga'uuf aarsaa Phaawulos kaffalee ilaalla. Hojii ergamoota boqonnaa 17 lakkoofsa 2 yoo dubbiftan kutaa sana irratti Phaawulos gara Tasalonqeetti ergaa kana gaafa geessu 7 duwwaa Tasalonqee keessatti wangeela akka lallabuu danda'e. Kana booddee ari'atan makka irratti ta'e wangeelli magaalaa Tasalonqee kana keessatti akka lallabamne dhiibbaan akka isarra ga'e hin dubbata. Hojii ergamoota boqonnaa 17 lakkoofsa 2 irratti argachuu dandeessu. Eeganaa booddee gara Tasalonqee dhufuudhaaf Filiphositti rakkina guddaatu isaanirra ga'e. Utuma gara Tasalonqee hin dhaqin Filiphositti lolli guddaan akka isaan mudate isuma kana boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti argachuu dandeenya. Tasalonqee sarara boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti akkas jecha jedhu arganna. Isin biraa utuu hin dhufin Filiphosittis akka dhiphanne namoonni akka nutti darban hin beektu. Isin biraas warri nuu morman ituma baay'atanii wangeela isaa akka isinitti himnuuf waaqayyoon keenya ija jabinaa nuuf kenneedha. Gara keessan utuu hin dhufin iyyuu dhiibbaan akka nurra ga'e hin beektuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16 kaaftanii yoo dubbifattan Phaawulosiif Sillaas Tasalonqee keessatti wangeela lallabanii Filiphositti wangeela lallabanii gara Tasalonqee dhufuuf utuu jiranii hafuurri hoodduun tokko yookaan hooda dubbattu tokko Phaawulosii Sillaasiin argite akkatti iyyite kutaa sana irratti argina. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 kaastanii sana booddee isaan kun hafuura waaqayyoolii qulqullootaatu isaan irra jira. Karaa fayyinaa namatti agarsiisu jettee yeroo isheen itti iyyitu Phaawulos itti galagaleennaan hafuurri sun caraanee keessaa ba'e. Kanarraan kan ka'e hafuurri hamaan sun waan kufee Phaawulosiif Sillaasiin reebanii gabaa naannessanii dararama guddaarraan ga'anii manadhaa akka isaan galchan
in argina. Batalay lakkoofsa 25 irraa kudhuma jaha kana 25 irratti Phaawulosiif Silaas manadhaa keessa ta'anii harkaan miilli isaanii fuuncaan hidhamee sababa agaanantiin kun rukutameef hafuurramaan kun dubartii kana keessaa ba'ee achi keessa tuusaan kadhatanii faarfatanii kutaa kan biraa keessaa immoo warri dhaman immoo akka dhaggeeffatan dingata hundi manichaadhaa raafame warri dhaman hundumtu akka hiikaman kutaa sana keessatti dubbata. Baay'ee kan nama dhibu keessaa asitti reebamanii manadhaa galfamanii gaafa manadhaa galfaman garuu dhiigan xaraganne mana qorichaa dhaqanii yaalaan fudhanne achi mana hidhaman keessatti immoo kadhachuu jalqabanii faarfachuu jalqaban. Nama Waaqayyo hiike eenyu hin danda'u. Nama Waaqayyo hiike mee hiikameera jedhime yoo hiikamne ta'e rakkina malee hiikamnaan sababi isaallis nama hin dandeessu. Amma Phaawulosiif Silaas kun madaan isaaniirra iddoo isaaniirra waa'ee jaalala Kiristoos isaan mu'ateera. Warra reebeetu madaa irratti arga malee isaan madaa Kiristoos argu. Warri madaa Kiristoos argan madaa isaanii lakkaa'atan. Isa isaanii madaa ilaalu. Ituu isaan faarfataniidha. Warri dhaman manichaadhaa keessa jiran immoo garasii garanaa isaan dhaggeeffatu. Ituma kadhatanii faarfatanii hundee manadhaatu raafamuu jalqabeedha. Maaltu manatu raafamuu jalqabe. Ilaala. Jarri kun namni isaan wal'aan hin jiru. Mana qorichaa dhaqanii wal'aanaman hin jiru. Waa'ee madaan ilaallee itti fufan. Maaliif akka miidhaman beeku waan ta'eef ilaame gatii baasuun kan hin oolle waan gaariif gatii baasuun mo'icha qaba. Ameen ameen. Manadhaatu raafameedha. Warri dhamanis hin hiikamanidha. Balballi manadhaa hin banameedha. Namichi manadhaa eeguun of ajjeesuu fiigee sokkeedha. Maal ennaan manni kun banamaa inni sun banamaa hunduu banamaadha waan ta'eef dirqamatutti kenname maqaa ta'eef jarri kun mana cabsanii badaniiru waan ta'eef of ajjeesan naan Phaawulos kottu jirraa jedhe. Kottu nurra isa banu jira. Narra sabanu jira jedhime. Dabalee maaloo nuyi warra humnaan banatu miti warra amantiin banatuudha. Nu banate min nurraa baname nabbana miti narraa baname jedhatiyyuu. Dabalee dhikaa narraa banama jedhii warra amanatan irraa hin banama. Harki Waaqayyoo cufa harka eenyuyyuu banuu danda'a. Haleluuyaa. Ituma faarfatanii faarfannaan qulfii dhaqee garaa gara tarattaree mabade. Ameen. Maal ennaan faarfannaan isaanii faarfannaa dhugaati. Kadhannaan isaanii kadhannaa dhugaati. Nu achi keessaa nu baasii miti jireenyatti nu galchii faarfatu. Dhaadhannoon kan isaanii isa ba'anii dhaqanii namatti mul'atanii maal ennaan utuu hin ta'in isa dhaqanii mirga abbaa ta'aniidha. Mee ameen jedhaaka. Irraafame manni irraafame lafti. Elaa akkasin jedhaman. Isa sitti naannee si boosisu gaafa gara gubbaatti ol baatu naannoo keetii raafamuu jalqaba. Amma jarri kuni ol ba'an. Isa jabaatti ol ba'an. Inni immoo gadi bu'eef. Gara cimaatti ol ba'a inni cimaan rakkina keessa cimaatti galchii bu'a. Gaafa isa cimaatti ol baatu gara isa humna qabuutti ol baatu gaafa isa irratti hirkattu inni immoo cimaa naannoo keetii si yaaddeessu. Cimaa waajjira kee si yaaddeessu. Cimaa gaa'ila keerraa si yaaddeessu. Cimaa guddina keerraa si yaaddeessu dhufee raasaa. Kottuu nu hoojirraa jedha. Gaafa dhufu namichi maal gochuudhaan wayyaanaan jilbeeffadhu jedha. Hala. Maal ennaan dubbichi inni isati qulfii harki kee qolloo fi ofiin banuu kan danda'u. Maaster kii kan baatu. Eeddees kanatti hin dandeenye. Ittiftees kanatti hin dandeenye. Achi isa gubbasiisanadha. Isaa wajjin walii galee namichi lafa dha'e. Haleluuyaa. Maal ennaan si duwwaa miti ennaan maatiin kees fayyuu qabu jedhan jarrarruma kaanii pheenxee taate. Yesuus guddaadha. Hala. Warri dhaggeeffatanii hundumtuu hin hiikamanii maatiin namichi gooftaa amanatanii ganama kaanaan nagaadhaan naqaannaan hin ta'u jedhe Phaawulos. Maal ennaan yakkamoo dhattanii nu hiitan eessa deemna? Kottaa naasofna. Bara fidaa.
Gooftaan baranaa fidadha. Isa wajjin jiraachurtu beekta taanaan, isa tamante beekta taanaan waan nuti biyya lafaa raase sirraasu. Sirra taa'ee jara raasa malee sirraasu. Dubbii jallootaa sirraasa duun ta'een jecha keetumatti sammuu jallootaa raasa. Abjuu jallootaa raasa. Caasaa jallootaa raasa. Kibba ishee keessise konkolaa ishee raasa. Ilma Waaqayyootiin hin deemne Phaawulos maal jennaan warra dugashana dhufan jennaan waaman kajara geggeessaa rakkina qabu jennaan hin deemnudha. Dura kan baanee barri irra taa'anii eegu cabsanii baduudhanii hamma immoo kadhaanuu deemuu didan. Inni na wajjin jiru of danda'a dhime. Jedha. Hallelujah. Nu okkasin seene lakkaati qomoo birootaati jedhan kawan biraa soo jalqaban nagaan naqaadhaan. Phaawulos madaa sana ituu hin niqatin Tasalonqeetti wangeela lallabu jalqabe. Tasalonqeetti immoo torban sadii gaafa inni wangeela lallabu achi immoo yaa'anii dhufan. Mandaraa keenya keessatti immoo isa Filiiphoos irraa ta'ee dhuftetu ageenyeerra oduu gama sana nutti dhufteedhan baraname irraafta mandaraa jalloota. Enteen hin jechaadha. Irraafta mana jawwoota. Nutti hin dhufin jedhu miti itoo isaan hin beekin gidduu si galcha Waaqayyo. Mee irraafamu wajji maaloo. Dabalee dhiikaa. Gaafa inni torban sadii wangeela barsiisu humnaan ari'anii isa baasan. Sana booddee ilma hafuuraasaa Ximootiyoosiin erge. Tasalonqee masarraa kana boqonnaa 3 lakkoofsa 2 nan dubbisa. 3:2 nan dubbisa lakkoofsa 2. Amantiitti akka isin jabeessuuf cimsees akka isin gorsuuf nuyi obboleessa keenya wangeela Kiristoosiif ergamuuttis hojjetaa Waaqayyoo isa ta'e Ximootiyoosiin gara keessanitti ergineerra. Amma ofii waan dadhabe Phaawulos amma Phaawulosiin beeku malee Ximootiyoosiin hin beekan. Ximootiyoos immoo mucaa hafuuraa Phaawulos. Akka jedhe jara sanaan abdiin keessanitti bufaa'e. An asxaabadhee wangeela yoo lallabuudhaa baadhayyuu kan akka koo ta'e wangeela isinitti lallabuu Ximootiyoosiin ergeeraa. Ximootiyoos wangeela lallabuutti bufi. Isaan Phaawulosiin eegu inni karaa Phaawulos tanqame karaa Ximootiyoos ija godhate. Lakkoofsa 6 kutaama kanarraan dubbifanna. Akka jedha. Amma garuu Ximootiyoos isin biraa gara keenya dhufee waa'ee amantii keessaniif waa'ee jaalala keessanii oduu gaarii nuuf fidee akkasumas isin yeroo hundumaa gara laafinaan akka nu yaadattan akkuma nuyi isin arguu yaadnus nuyi arguu akka yaaddan nutti hime waa sadii Ximootiyoos inni abbaa ilma Phaawulos inni ta'e Ximootiyoos waa sadiitu waldaa kana keessatti biqilee ragaa sadii fideetu Phaawulos bira dhufe. Tokko jarri kun amantii isaanii amantii hojiidhaan mul'atu amantii hojii wajjini. Inni lammataa jaalalaaf dadhabu. Inni sadaffaan immoo abdii isaanitti guutuudha. Amantii jaalalaaf abdii qabu. Ija kana sadanii beekamti waldaan kun. Phaawulos immoo kan jedha Qorontos irraa boqonnaa 13 lakkoofsa 13 abdii amantiif jaalalli kun sadan afanii jiraatu isaan keessaa jaalalatu caalaan ija afee jiraatutu waldaa Tasalonqee keessatti biqile. Asiin danqameyyuu asiin lixa. Kaayyoon koo danqameera wali maaloo. Dubbattaniisin karaa qaba Waaqayyo. Si dabarsuuf karaa qaba. Yoo diinna siin daangaa kaa'e asiin karaa bana Waaqayyo. Maqaan isaa ulfaatu. Egaa nagaa Phaawulos waldaa kanaaf yeroo barreessu waa'ee abdii isa deebi'ee dhufu waa'ee Kiristoos yeroo itti dubbatu gara wantoota 5 tokko itti dubbata. Lakkoofsa 16 yoo ilaalle 5:16 kutaa nama dubbiserraa akka jedha yeroo hundumaa gammadaa'e. Yeroo meeqa? Yeroo meeqa? Warra fayyee warra immoo deebi'ee dhufu Kiristoos eeggachaa jiruun yeroo hundumaa maal ta'a? Gammadaa'e. Yeroo hundumaa wanti nama gammachiisu jiraa
injirus jiras hinjiru jechuun wanti biyya lafaa nama gammachiisee hin beeku gammachiise immoo gizaawwiidha waan ta'eef fiixaan ba'uus argatee hin beeku maaliif jennaan biyyi lafaa kun kan isa gaditti darbatame kan isa amaa sana waan ta'eef qulqullootaaf immoo faallaa waan ta'eef biyyi lafaa yeroo hundumaa akka nuyi kolfinu akka nuyi gammadu akka fuulli keenya ifaa ta'u akka jireenyi keenya waan hundumtuu walluu qixxaatu hin barbaadu. Ila nama gammachiisas inni hin jedhu immoo Filiphos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 yoo dubbifne yeroo hundumaa gooftaatti gammada ammas irra deebi'een jedha gammadaa achitti immoo akkuma nama bismaaraan rukutu irra deebi'e irra deebi'e yuudaa jedhe dogoggoree dubbate akkasiniif hin jenne irran isinii deebi'e ammayyuu maal ta'a gammada maaliif Phaawulos gammada jedhee naadhamachitti nama gammachiisa yeroo hundumaa gammaduun hin danda'amus hin danda'amas jedhe miti inni danda'amu sun achirratti arganna Phaawulos maaliif yeroo hundumaa gammada jedhe naadhame gaafa sana Phaawulos boolla keessatti hidhameera murtiin du'aatti faradameera garuu Phaawulos gammada inni jedhe wanti inni itti jiru chaalenjii inni keessa jiru haalli inni keessa jiru kun mirga abbaasaati isa ilaalchisaa jira isa lafarraatti gammadaa jedhe tuun taane qabeenya keessanitti jedhe tuun taane fayyaa keessanitti jedhe tuun taane qilleensa kee oltan keessa tuun jedhe tuun taane hojii hojjete tuun taane mirga abbaasa jiru ulfina sanatti gonfoo tolootaan qophaa'e sanatti inni dhaabbataadha waan ta'eef haleluuyaa satteeroo hundumaa gammaduun hin danda'amu dhaabbataadha ka nuu qophaa'eera gooftaatti gammaduun ituu hin jiraatinis ituu jiruus ituu argamuus ituu hin argaminis ituu guutuus ituu irratus mee gooftaatti hin gammadadha hojii ergamoota boqonnaa 7 gaafa dubbiftan Isxifaanosiin gaafa dhagaadhaan dhaanii ajjeesanii ituu lubbuun keessaan ba'in maal argedha ulaa banamaa irratti mirga abbaatti Yesuus Kiristoosiin arge isaan asii dhagaadhaan tumu reeffa isaa tumu inni garuu samii irratti mootota ulfinaa arge jedhe isa argaa jiru sanaan hin beekaniitii maal ta'e fedhe isaan asii dhagaan dha'unnoo dhiisiif hin beekanii isaan asii foon isaa tumaa jiru namichi garuu achi ol ba'ee isa gubbaan jinaa isaa jira foon isaa jira samii irraa lubbuun isaa achi ol baatee isa samii irraa jinaa isaa jirti kiristaanni kan inni itti gammaduu qabu tokkoof tokko jireenya addunyaa kanaa miti maaliif yoo jettan jireenya addunyaa kanaa lakkoofsa ishee hin beeknu hanga jiraannu ishee hin beeknu bor ta'uu danda'a hin beeknu ishee asii kan bara baraan keessa jiraannu garuu mana qabna mana keessaan godaanne mana keessaan duune mana keessaan banne bara baraan kan keessatti haara galfatu qabna yeroo hundumaa gaa kiristaanni kan inni itti gammaduu qabu inni tokko maa inni isa olii mana galgalaa sana haleluuyaa kanaaf maal ta'edha ilaame gaafa nyaattan duwwaa gammaddanii gaafa beeloftan hin haarina kun lamaan ishee himaafti bara tajaajilli kun hin dhaabbata mitire hin dhaabbatanii hundi ishee hin dhaabbatte gaafa lolli baay'atus gammade sababiin isaa maa inni har'aaf argeessi lola diinni malee borati biyya biraa hirte keessummaadhaatiin galta bor biyya keetti minan gala biyya kootteni toloonni biyya qabu qulqulloonni biyya qabu biyya boqonnaa biyya haara galfii biyya miixuu ciniinsuun hin jirre biyya aadaa deemuun hin jirre biyya imimmaan coobsaa jiraachuun hin jirre biyya halkanii guyyaa faarfatamu biyya boqonnaa jira tolootaa nu isa laallee gammanna mee ameentidha kanaaf iyyuu gammadi gaafa jedhu maaltu naa guuteen gammadaa namni biyyi lafaa yoomis guuteen beeku guuteen nama gammachiise hin beeku maaliif ennaan yoo waa tokko dhufe waa tokko immoo irruu jira miti akka jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1:3 dubbifatan garaan keessa hin raafamin waaqayyotti amanaa anatti amanaa iddoo jireenyaa baay'ee jira ani immoo isa isinii qopheessuu fana deemaa deebi'ee dhufee kan gara ofii kootti isin fudhadhaa haleluuyaa Yesuus guddaadha garuu maal ta'i jireenyuma jiraattu keessa taa'ee gammadi yoo irrates gammadi yoo guutes gammadi
Yodan kamtes gammadi. Yoo milkooftes gammadi. Waan atamma keessa jirtu kun daandiidhaa saboriif deemaa jirta. Iddoo ati jirtutti Waaqayyo si beennaan. Waan ati jirtu keetti Waaqayyo si beennaan. Barcumni kee gadaanaa akkamii haa ta'u. Miindaan kee xinnoo akkamii haa ta'u. Carqiin kee jaalachaa akkamii haa ta'u. Iddoo jirtutti Waaqayyo si beennaan hin ga'a. Hallelujah. Ati na beekuun kee hin ga'a jedhee sagalee. Ati na beekuun kee ga'a. Mee harka kee ol kaasme xiqqeesse. Irraa jalqabeeme harki si gammachiisu harki Waaqayyo harka si haa qabu. Harki lafaa si kaasee lafa dirree gammachuu ulfina gammachuutti si baasu harki Yesuus samiirraa si fayyadata. Iddootti of jibbite, iddootti gaddite, iddootti cabde, iddootti miidhamde, iddootti dhokatte harka Waaqayyoon cabsi baay'ee. Galateeffadhaa Waaqayyoon. Iyyoobi ijoollee torba duute dhiisee qabeenyaa hedduu saamame dhiisee dhandhasaa keessaa raammoo yaa'u dhiisee Waaqayyotti gammada. Ati mana dhaggeeffattee waa'ee gammachuu yoo dhiifteetu ati amanamummaa kee immoo mititti fuftee jiraattaa Waaqayyoon ganii duyyette. Afaan isheen ililchaa jiras miti amma Iyyoob. Arraba isheetiin waaqessaa rammeeti Iyyoob. Dhandha isheetiin madaa'aa jiras dhandha ofiisaatu madaa'aa jira Iyyoob. Amma yoomiitti jette. Amma yoomiitti kan siin jedhan jiru amma Yesuus dhufuutti. Gongommiin kee, boo'ichi kee, dhukkubi kee, gadadoon kee, waraansi kee, abdii kutachuun kee, nama agatta'uun kee amma yoomiitti warra jedhaniif deebii qabna. Amma ilmi Waaqayyoo dhufuutti. Dhaggeeffateetu kutaa sana baay'ee man jaalladha. Ati akkuma dubartii gowwaa sooftaa'e. Maal ati gowwaan kun eegutu isa madaa'eerutu. Fayya qabeettiidha isheen. Akka gowwaa sooftaa'e maannaan Waaqayyo beekee godhe waan Waaqayyo godhe fudhachuun dirqama keenya. Waaqayyo beekaa moo beekaa miti? Yeroo kam Waaqayyo wajjin walii galuun dirqama. Waaqni keenya Waaqa jaalalaati. Ulaa jirtanitti Waaqayyotti gammada. Inni lammataa maal jedha? Kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisina. Amma gaafa buddeen argattanitti hin kadhatinaa. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf kadhati keenya haala darbee deemuu danda'uu qaba. Kadhadhaa hin fudhattu, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa ishirii banama abboommiidha kadhannaan. Rakkina duwwaaf kadhannatu hin ta'in Yesuus Kiristoos guyyaa 40 halkan 40 maal ta'edha? Soomeetu kadhate. Nu barsiisuuf soome malee cubbuu ofirraa cabsuuf soome miti Yesuus. Ameen jedha. Kadhadhaa. Kadhata keessan maal ta'a? Itti fufaa. Kadhata keessan maal ta'a? Kadhachuu jechuun Waaqayyo isa waan hundumaa uume wajjin wal arganii haasa'u jechuudha. Haleluuyaa. Kiristaanni qophaa'insa isaa keessaa inni tokko gammadaa jiraachuu qaba. Eenyuun dhufa? Abdii isaan dhufa. Inni lammataa immoo maaliin dhaabachuu qaba? Lola dhuftu qoromsa dhuftutti hin danda'uuf kadhataan dhaabachuu qaba. Roomee 12 abdii qabdanitti gammadaa. Rakkinaa obsaa. Waaqayyoon kadhachuutti cima. Kan ittiin rakkina mo'annu meeshaa lolaa keenya kadhannaadha. Ameen ameen. Inni sadaffaan Waaqayyoon maal ta'a? Galateeffadhaa. Galateeffadhaa. Eenyuun? Gammadaa, kadhadhaa, galateeffadhaa. Galateeffamu galateeffamu. Waaqayyoon galateeffadhaa. Harka kee ol kaas waan sirratti raajaa. Ganama kanaa jalqabee naannoo keetii, safara keetii, mandaraa keetii, gibbii keetii inni jawwee ajjeesu sirraa dhufu. Harka kee irra inni jawwee galaafatu haa dhufu. Inni tolqaayi gorra waa dhufu. Inni xibaara gubu haa dhufu. Inni budoota yuusisu haa dhufu. Waa meera barruu keetta midda Waaqayyo. Waa meera barruu keettumna Waaqayyo. Mi'ani mo'addeera jedhi maalo. Dabalee adika. Dabalee adika. Haleluuyaa. Galata guddaa laadhaa Waaqayyo. Sagalee isaa dhageenye nuuf haa eebbisu.